السلامة تكراتا السلامة أنا بقر بابا كي ما داد وين النادي بايو داتا قديم اسكمن بيه جيم باينا سمو بناتا تشواتل كومبلين كاربو يجزا وندموا مالنو السلامة يسوع غير تكراتا بيت لناتو أنا للجوتشا سرتا بيتون لما قمت الناتون يجزا الناتون قدنا يسوع بيت لما قمت ماله أجسني المون هذا الرجل بايودي اللي مريم المون هذا الرجل تيا كميتي هالو في الجيسة ما نسيتي جلسانو ما نسينو قاقولا كوشينا على باقي تاب بوته إجارتي الرافع الشورا غراسي نياتو كوبليكشن بوتانو أجندا تاني بوسو أجندا كنا جالي جرا مالو أدرا أنا يوتي كو جولي كو سدن كيسا تو كونارسا كفلا توري تو جولي كو كفلي نانجري جراتي لما تنفا توري أرسانا كفلا توري وتورا لكونا غافة جراتي جريتي أنا لكونا ندبر أبتي الله شو أتاني ستاشو تشيلج كذي أگر أيديا سنتن ورناتوا مقابر هداتي درسوا ناندسوا مالنو كوتا يالو አይዲ ለዚች ምስኪን የሚሰራልን እኛ ያንተሉን እንከፍላለን ዱባይ ያላችሁ ማለት ነው እኛ የከራማውን እንከፍላለን ኮታ ያላችሁ ሰዎች አንድ ሰው ኮታ ይስጠን አንድ ሰው ደግሞ ሸፍንልን በእናታችሁ እናቷ መቃብር ይያት ከሙስሊም ታቴ በአላህ እንዲ ኮታ ቀብደን kan ክርስቲያና ታቴ ነብረዳ ወየተ ቆና ማማሜ ከዋቀፈታ ታቴ ከሚዩ kan ታቴ Soyena mamame. Dandadhabe nan hojjedha jedhee garaa kutadheen dhaabbachuu dadhabee jilbanna laafee haadha hiyyeetti haadha beeloftee abbaa taatee haadha taateen na guddiste marri maan hidhatteen nuulatti gabaan ishee nafne tasaqaayyaateen na guddiste gurbaan kun amma guyyaa irraatti barankaa tokko natti hin baasne meesoo saantifiin irratti hin kaffalle waggaa amma kana qarshii irratti ergee qarshii koo hundumaa ukkaamse ana hojjedheen argadha haadha koo adaraan jedheeniin adara haadha kootti hin bu'iin jedheeniin maanan godhe waanan godhuu wallaalee waan ittiin tirfadhuu wallaalee haadha koo tirfachuu basaafeen ture Manda sabana boses teatro ko. Ada jolleng ko chidi. Buya de tinukanae. Namni ada kabdu na biran darbin. Ano ma do kumbarbadu. Boqonnaan na dhoowwite haati koo. Naa birmadhaa namni haadha qabdu namni haadharraa dhalatte naa birmadhaa faxaarii keessan sodaadhaa naa birmadhaa numaan qabu wagana tokko hin qabu uqinnaa hin qabu. Iskii tokko waan ittiin barreeffadhu hin qabu garatti hin garagaluun dhabe. Haadha koo fayyoo koo eessaan si argaa. Waanan dhaluun dhabee waanan fiduun dhabee miidhadhee numaa dhabee otoo dhukkubsattee lama isheen dhukkubsattetti gaafadhee jiraatte. Faasigaa oolee yeroo lama ittiin dubbadhe haadha koo qabeenyaa fudhatamu ati lubbuu keenyaa hambifadhu jedheeniin yeroo inni bakka hundumaa na saame yeroo inni motora na saame yeroo hunduma isaa obseen bira darbe akkam taateetu haadhoo ishii garaa baastee haadha koo karaamaan kee hoggaamee kan sirra jiru karaamaan kee. Qaraamaan koo waggaan finne ji'a 9 akkabaabii ta'a. Ji'a 9. Footoo kaasee si erguu nan danda'a amma paaspoortii addisiin baasee jira.
أبشر بوليتيكو ونينو سيقول دنيو أمتك إذا لقي فدا ميمي ورد دبي جرتن كرامة جسا قلي بريني كفلا أيدي راو جتشيمني قلشنا ربين برار جنة مين من جگنان درامة كم نوكنيتن رب ما جتني ها بتام تاسازنا اللي أنا بقر السلام عليكم سرّاج يراسوا بس سرّاج بيت ناتو أنقل لك أم بتوان وندم ما يراسوا وندم مالن أو داعر أزن راسو لناتو على الجبا أيدي اللاتر اسكي فتاري يا جزاتشو كرامة إذا تنيور قبلنا اللات أيدي سرنا اللات بقى لينا نقر يا جبان كيف قرطان لوني إيش ما جت أمته ما جت أمته هذا راح على سيدة قبل ما أولو ما على سي مينم ني أسرتي إيري نقدر جارو جرا مال كبتو سورن تتقول فيه هاي دي سنة نجتشي سانجت جراتي كم Isaaniyyuu haadha koo baarzaafii keessatti gatuudhaaf itti koratee ka'e maqaan dafee sagalee ishii dhagaadheef maqaan dafee du'a ishii dhagaadheefanan qabirishiyyuu as takkaakkaladhee asiitii warri bira jiru kun waaqni isaa naa eebbisu buusaa naa buufatanii gimbii naa hojjechiisaniif kunoo sanbata dheengaddaa xummurame boo'ame kan rabbi isaan eebbise ayidii malee bira hojjechaa jira himimmaan koo laalanii waan dubbatan wal laalanii giraa gabba'amanii warra biyya kanaati jarri warra baadiyyaa lakki indiidha lakki maallu wayya jala keenya maallu wayya galchuu dandeenya amma karaa akkasumaan galee yoo jenne immoo yoo qabtee galti yoo galchine kanaan qabdu namni daadheenuma baay'atan poolisiitti harka kenna jedhee tanan isa sodaata. Biloo kamtee galti lamoo asin deebitu biyya namaa keessa ta'e Muhammad Siqaa erguudha hoggaa kudhan hojjette mana hoggaa kudhan hojjette ijaarratte obboleessi haadha farramsiifatee kee haadha ajjeese obboleessisi haadha kana maal nu wayyedu ምን ሆና ነው የምትሉ የገዛ ወንድሟ እሷ 10 ዓመት አረብ ሀገር ለፍታ ቤት ለእናቷ ከሰራች በኋላ ወንድምየው እናትየውን አስፈርሞ ተነስቶ ቤቷን የሷን ቤት ማለት ነው አስፈሳቸው ነው አስፈርሞ ተነስቶ ገደላት ልጅ እናቱን ገደለ የሷ ወንድም እናቷን ገደለ ከዚህ በላይ አዘን አሁን እሷ የእናቷን አዘን እንዳትሄድ ራሱ ከራማ ውስጥ ናት እዚህ ዱባይ ላይ ማለት ነው 9 ወር ከራማ ውስጥ ናት እሱን ከራማ ከፍለንላት አይዲያ ሰርተንላት ወደ ሀገሯ እንሸኛት በእናታችሁ ኮፕሊንግ ሼር namni furmaata nuu kaa'u jira namni kootaa dubartii nuu kennu jira poolis kana raansiin immoo illaallataa isi dubartii kaansileeshinii qabdu